raafuun turii warri kun immoo gammeen irreetuudha. Isa warri kun immoo dubbadhaatu isaan booda warri wanti jechuu barbaadan ergadhaatu seenatoo dubbadhaatu isaan booda akkasitti ba'a. Yaa akkasni wayyaani taasisaa wal bulchuurra. Wayyaa dagaraa keessanii. Ani namni rakkoon qabu jala taa'in taaptaa godha garuu akkaanumti sirreessaan waan anaasuun qabu akkaanumti sirraatan laxxafaa bituqichi qofti barreessaa. Ani nama tokko qofa qabadhaa jedhaanii ani isin jalaa hin rakkoon qabu. Ammas peesti godheera. Yaa nan bu'aa jala taa'ee taappuudha. Ani hanga humna kootii si gargaaraa rakkoon tokko hin jiru na bira jirtu waan ta'eef. Hundi keessaniyyuu amma qabdan tuffatina waan ta'eef 200 haa ta'u bukkee dhaabbadhaa. Yaadee miti beekee miti yookaan immoo akkama dura jechaa turre biraankiidhaa fi miti yookaan uummata burjaa wantichi waanuma sirriidha waan ta'eef iyyuu waan boru quba qabdanidha waan ta'eef warri ishii gaafattanis ishiinis sirriidha jetteetti waan ta'eef iyyuu hundi keessaan bukkee dhaabbadhaa boru waan sinirra ga'uun beektanii. Koordinaal wanti si kennu modeetara si kennu. Modeetara naa laadhume. Isti lakkoofsa tokko barreessi. Okay, Fayyisaan feera. Kawai Fayyisaan gashaa. Akkamitti ijoollee nagaa keessanii? Nagaadhaa booni. Dheeressaa. Baga nagaan nu deebite obboleessa keenya Waaqayyo baga guyyaa irraatiin si geessin jenna asumaani aanuma ofna kooti sin gargaara asumaan immoo bilis seenarraa mudeetara nuukaasi ayyuurraas mudeetara nuukaasi nama baay'eetti bilookii nu jira gochaa wanta ta'eef irraa nuukaasi amma ammatti isaanirraa jechuudha mudeetara. Kunoo bilookni gochaa jirti jechaa ammallee. Bilookii nu gochaa turte anaanillee akaawuntii koo kan biraatiin bilookii na goote jennaan kanaan dhufee bilookii godhishee kaas bakka mudeetara irraa. Eshi. Tole. Fayyisaan galeera. Eshi. Bakka kun dubbadhaatu dafa abbaa kun jalarraan barreessadha. Sa'aatii dheeraa osoo fudhachuu waan gaarii taatee fayyaadha. Akkasumas kana bira keessatti dalguu gaarii. Yaaboo hojii wanta jechuudha. Altala jirta taanaan Kennaa dubbadhuutii bu'ii boonii gadi buusaa. Kayaan isna shiraan of kaasii anyamma humna kooti sin gargaara. Kennaa dubbadhu. Kennaa dubbadhu. Dafaa dubbadhaa. Otoo akkas ta'e gaariin ta'uu laata dhiifamallee naa godhaate jecha. Sahu. Rofayyo. Warri biyya keessa akkaawuntii seerratti haa galchanii warri immoo ijoolleen as jiran jechaadha. Akkaawuntii tafarraa irratti haa galchan asumatti. Galchi baay'uu kan jiru kanas. Kanaaf jecha otoo akkas ta'e filatamaan ta'uun siniin jechuu barbaada. Baay'ee dansaadha akkasitti. Mee itti ilaalaa dhiiroo. Tole yeroonis jira waan ta'eef rakkoon qabu. Yeroo sitti dubbadhu kan yeroo tuyuu lakkoofsa keemattas rakkoon qabu. Asuma jira waan ta'eef waan galee screenshot godhanii argu waan ta'eef rakkoon qabu. Yeroo nagaarta. Di Turkiin keellee sirriidha. Garuu yaadichis bareeda beektaa yoo achi taa'ee intini hojjisiifates adii hojjisiifates yoo galeessi barbaachisaadha beektaa maallaqni achis. Maaliin keela abjuun galuu afeera boona mana maaliif gala? Birriin kan walitti qabamu. Amma fedhii abbaa irratti hundaa beektaa fayyoo. Fedhii abbaa irratti hundaa nama immoo fedhii isaa malee maal goota yoo nan gala jedhe maa gochuu hin danda'u. Yoo nan taa'e. Diinaa ajandaa nu dhiisaa mucaan hin galu maal taatan? Diinaa ajandaa nu dhiisi mucaan hin galu morma kiyyatti malee mucaan kun Itoophiyaa hin galu. Maal jechuudha? Harka fayyaa qabaa nama baratee hin hojjetata. Ajandaa nu dhiisaa lakkoofsa maxxanfadhaa nama dura. Sahu. Dheeressa dilbanuna Inni gaama sagaleen koomu.
Dheeressa. Fayyisaa neetworkii mooyitii qabaa dhaggeeffadhu fayyisaa neetworkiin kee dhaga'amu nani takka takkaanan dubbisaa mooyitii qabadha bakka faati immoo dheeressaa akkanumti barreessi kan dheeressaa qofa iskiriit godhadha. Safuu. Hojii gijjigee nudisa. Safuu dhaggeeffadhu. Qixxisti. Duraan dursee isaanan nagaa jechuun ni barbaade. Abbaa jaalalaati baay'ee si dinqisiifadha jechuudha. Garuu bakka ishee buute yoo ilaaltu immoo jechuudha. Lamsaali ati ishee jaalattee ani si jaaladhee yoo hin jiraadhe እና ulfaataadha itti ilaalini borutti immoo wanni ta'uun beekamu deebitee si jaalachuu dandeessina ittiin gaddini amma humna koo ta'an irree sin gargaara baay'ee si jaaladha. Warri mudii tara nama galchaa. Yaa obsee Oromoo dubbadhu ishee akkanatti barreessati dheeressa. Obsee dubbadhu obsee Oromoo dubbadhuuti iddoo gadhiisi. Uljalanii jinaamee uummata maaloo obsee dubbadhu. Okay, gargaarsi kan jettu dubbadhu obseen biran jirtu gadi buusaa warra nagariidhaas keessa taa'u. Okay, namni biraa kottaa galaa lakkoofsa tokko tuqadhaa namni biraa. Safuu. Akkaanonti isin qabattan kan dheeressaan barreessu qofadha. Safuu lakkoofsa tokko barreessi. Ara fayyisaati maaliif iyyita qoyi? Uummanni Abboona dhaggeeffadhu nama na kumaal ishiinii warra biyyaa qofatu gargaara ijoolleen hin gargaaru as keessaa. Hinde. Safuu lakkoofsa kee barreessi. Ni gargaaru akkaanontuma kanarratti. Akkaawunti Itoophiyaa irratti akkamittiin gargaaru kan barbaachisu birrii biyya kanaas hin tara. Lakkoofsa tokko barreessi koo. Maal rakkatteeti maal rakkatte maal si galchi? Barreessara si kenna safuu. Maal si galchi? Babbadi maal ta'e namni? Dhiifama ishee dhiifama. Naa keeti. Lamma akka gootaan ijoollee lammas keessatti girgirrii otoo hin taane waan fakkaatti dubbadhaan sichaalan beekee hedduu nu jala jirachuudha. Akkaawuntii kan biyya keessaa sin barbaachisa tokko maallaqa qabu hunda gurguree waan qabu midhaan iddoo garaagaraa gurguree ta'uu danda'a maatiin kennuu danda'a dhiyeeffachuu danda'a. Sababii kanaaf tokko karaa sana bakka bu'uu danda'a sammuu isaafillee gaariidha. Inni biraa immoo achi keessattis maallaqni sin barbaachisa. Warri Dubaay jirtani warri Dubaay hin gargaara. Warri biyya keessaas haa ta'u warri alaa jirtanis yoo garaan keessa sin feesise isa biyya keessatti gargaara. Malee akkaawuntiin kan Dubaay qofaa kan Itoophiyaa qofaan jedhu abbaan fedhii isaa iddoo barbaadetti haa gargaaru jechuudha. Akkanatti fakkaateetu jechuudha. Hundoo gore immoo dhiifama naa godhaa. Diinaa olyaanni keessan gaariidha garuu namni akkaanontii Dubaay maxxansuu hin jiru eessa reezim jedhanii bee hundumtu sa'aatiin immoo deemee jira. Boruu sirreessineef innaa har'aaf kanuma irratti gargaara kan boruu sirreessineef innaan Dubaay. Safuu akkaantii inni piroosesii guddaa qaba asirratti maxxansuudhaafis oolannaa ta'uu miti callisaatii kan Itoophiyaa kana maxxansaa fi isarratti agarsiifamee diraamee isa barbaachise. Yaa nan beeka goobas. Yaa. Birrii wayii waan badeefiniin didaa malee uummata natti murteessinaa. Kan hundi nama irratti walitti qabnee mijoo wayii boqottee waan taane beeknaa anuma isaarraa gurramu. Akkas kan biraa kan hin jechuu barbaadu. Qicciqii baay'ee qaba birrii baasuun. Kanaan dhufee fayyisaan argee deemee bakka inni jiru Kiristoosii uffata hin qabu mucaan Maariyaamii uffata hin qabu shantaan isaa badee jira. ስለዚህ ነገር እንትን በሉና ሜቢ ነሙንቲ አካረ ዱፋን ጆሌን ዱፍተን ያርጊተኒ ቦሩ ፍታን ናምነ ዱፍተን ያርጊተን ጅራተኒ ሸበጤ ተኮ ኡፈተ ተኮ ቢተኒ ኦላተኒ ፊ ገቲን ኬሰን ሰሚረቲ ታዋን ቴፊ ከና ያደ ኬሰ ገቻነ ስንን ጀቹ በርባዳ namni yoo waan ta'e malee akkasumaan miti kan akkas fuula namaa wanti jiru jechuudha. Rakkinni inni keessa jiru isa immoo kan argitanii gaafa qaamaan bira geessanidha. Kanaaf kanallee yaada keessa gashaati. Boruuf iftaan namni qaamaan isa arguu barbaadanii isa namni dubbistanii uffata bitaa fi Kiristoos shantaan isaan jiru. Ishee laphee irratti rarraafamtu kaleessas dubbadeen ture laayivii irratti ishee laphee irratti godhatamtu sanadhaa fi ababaa bilbila isaa wanni inni harkatti qabatee achi keessaa gadi bahee hin jira. Kanadha wanni inni qabatee ijoollee wajjin galee namichi fuudhee kan galche jechuudha. Kanaan ala wanta biraa wanta tokkicha hin qabu. So እንደዛ አድርጉ። አካውንቴ kan Itoophiyaa qofa maxxansaa kan inni maxxansaa jiru. Isarratti waan dandeessan gargaara.
Sasanamoyyuun sochoosuu erga hin danda'ate aappii erga qabaate hin jijjiirrata inni akka barbaadu. Yaa galatoomi dafee kunuunlee kanuma barbaanne galatoomi dhageessanii jirtu uummata rakkoon keessa jiru. Warquma shanan galchettan Dafaa dubbadhaa bu'aa. Sanyii Wallaggaa dubbadhu. Ayyee galatoomaa anillee akkuma kana gargaaruun barbaade kanaaf. Dheeressaa akkaanumtii barreessi gaatti adda guddinni. Barreessi. Yaaddu. Ela kaanti rakko ela kuno ela barreessi da dheeressaa kan jedhu kuno kana maqaa kiyyaan barreessi ela kuno. Gaaniin barreessee jira kunoo. Gaaniin jalaa mee uummanni koomentii taragaaggaa xiqqoo bu'aa. Okay. Jidduudhaan koomentii adda kutaa. Galatoomi bakka waasta waaqayyo si haa guutuu namni biraa. Rakkatiin nagaan bahee nagaan galee haa dhaqu. Namni biraa lakkoofsa tokko. Sii galchaa. Tafu barreeffadhu lakkoofsa tokko. Naaf dhufne bee. Lakkoofsa tokko barreessi. No barreessa jira. Koo isa fufaadha kan kennaafi. Namni baay'eetu barreessa bar. Galatooma ulfaadhaa. Warri Aadi istoorii jala godhadhaa tafee ishee akka aadi istoorii jala godhadhaa warri gasteerraa. isa fuula deddeebi barreessime dhiifama wajjin. Waal tokko koomentii adda kutaa. Taragaaggaa qo'anatu barreessa. Sinan galcha. Noolaa si barreesse. Maqaa koo kana gattuttee naa kennuu hin dandeessaa beeyanuma gasteerraa ganna tuttee. Ara uummanni taragaaggaa dhugaa rabbii. Ijoo manni mucaatuu hin adabaa manni kun mana hojiiti maaliif lakkoofsa akkana barreessitu qo'aa. Nan gargaara na galchaa kan jettu kana galgaa. Buzee baga nagaan nufte. Amin baga nagaan eegdaan Buzee baga nagaan nufte. Safuu si kenneera. Nagaa waaqayyo isin baay'atuun duba keessaniifuu jalas gubbaas warri jirtan dheeressaa baga waaqayyo si mul'isee samuuna ijoollee miidiyaa irratti dubbataa turte. Dhiifama afaan aniyyuu jala taa'ee waan dubbachuu waan danda'an ture garuu mucaan isaaf jedhee viidiyoo hojjetee gammee namni tokko galchaan ture maaliif gammee hin galchine kadhadheen galamoona galchuu didanii jedha. Maaf gammee hin galchine isaaf jedhee viidiyoo hojjetaa ture miti. Gammee ol galchaa ammas gammee kaargoo ol galchaa. Wanta maaliif moderatora kenneef natti baay'atanii ana qofa harka ture dhiifama. Amma gingashina. Amma itti baay'ata beektatti mura mudii tara amma ijaa kenneef safu barbaadi gammee galchii gammee naa galchi. Gargaaruu qaban galchuu qaba. Amma nabisallee ijoolleen kun ijoollee Dubaay keessa jiran waan isa gargaaruu danda'u waan ta'eef ijoollee isaaf jedhanii viidiyoo hojjeta waan fedhanii isa gargaaruu danda'anudha. Kanaaf even እነሱ ናቸው የሚያስፈልጉት አሁን በዚህ ሰዓት ኢሳን ስሪት isa barbaachisu isaan galchuu